Fuuni dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii akkam naga jirtanii fayyaa keessanii jechaa nageenya keenya kaa'onnee irraa maddee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u. Rakkoo jireenyaatiif jecha yookiin rakkoo biyyattiin biyyattii Itoophiyaa keessa jiru jecha lammiileen Oromoo biyyarraa bahanii yeroo ammaa kana biyya Oromaa keessatti dararaan hamaan akka irra gahaa jirutu himamaa jira. Magaalaa Somaaliyaa, Somaalilaandii fi Somaalee Buntulaandii keessatti lammiileen Oromoo hedduun isaanii keessumaan yoo baqatanii akka nama tokkootti kan achi keessa jiraatan. Lammiileen keenya kan ammaa kana shaashaa irratti argaa jirtan kuni guyyaa kaleessaa magaalaa Hargeysaa irraa kara magaalaa Borootti osoo imalaa jiranu roonni dallaalaa namoota kanneen karaa irratti gannaquudhaan keessumaan iyyuu magaalaa Boroo geessan jechuun saaraa keessatti naqanii lubbuun namoota 15 akka darbetu dhagahamaa jira. Lammiileen kunniin keessumaan iyyuu namoota ammaa kana rarraa fi akkuma beekamutti hidhaaf ajjechaa biyyattii keessa jiru baqachuu jechatti biyya Somaaliyaa keessa jiran yookiin ammoo Somaaliyaa keessaa fuudhamanii karaa dirqamaan karaa Basaasotti guuramaa jiraachuu isaanitti dhagahamaa jira. Magaalaa Basaasoo keessa kan jiraatan yeroo guyyaa kaleessaa namni 310 ol ammootu iyyuu guyyaa kaleessaa karaa bishaaniitiin karaa biyya Yemenitti kan imalaa jirantu dhagahamaa jira. Namoonni kunniin kan imalan yoo ta'u rakkina biyyattiin keessa jiruu fi yookiin rakkoo qaala'insa jireenyaa biyya Somaaliyaa keessa jiruu fi kuma kanaan jiraachuu dadhabanii biyya Somaaliyaa keessaa guyyaa kaleessaa karaa biyya Yemenitti kan imalaa jiran yookiin galaana diimaa qaxxaamuranii karaa biyya Yemenitti kan imalaa jirantu himamaa jira. Lammiileen keenya irra baay'inaan keessumaan yookaan karaa Yemenitti imalan kan dubartootas yoo ta'u haalli biyyaa baanii yookiin ammoo rakkoo biyyattii keessa jiruu fi akkuma shaashaa keenya irratti argaa jirtan kanatti keessumaan yoo dubartoonni Oromoo hedduminaan karaa biyya Somaaliyaatti kan karaa biyya Somaaliyaa irraa karaa biyya Yemenitti kan baqachaa jiran rakkina hamaa ammaa kana dararaa fi ajjechaa biyyattii keessa jiru dheessuu yookiin baqachuu jechan kan biyyattii keessa amma baqachaa jiran. Lammiileen Somaaliyaa yookiin magaalaa Hargeysaa keessa jiran kana dura akkuma beekamutti mootummaa biyyattii irratti hiriira ba'uuni biyyattii keenya keessaa keessumaan yoo lammiileen Oromoo biyya Itoophiyaa jedhamtu keessumaan yoo nu keessaa habaanii yookiin ammoo nu keessaa ba'uu baannaan lammiilee Oromoo as keessa jiran keessa tarkaanfii barbaachisuu irratti fudhanna jechuun lammiileen biyya Somaaliyaa uummanni Somaaliyaa keessumaan yoo mootummaa irratti hiriira ba'uun isaas ni yaadatama. Haaluma kanaan keessumaan yoo lammiileen keenya kan achi keessa jiran hedduun isaanii kan miidhamanii fi yookiin qaama poolisaatiin kan kana dura tumamaa jiraachuu isaanii ni yaadatan. Haaluma kanaan lammiileen keenya biyyattii Somaaliyaa keessa jiran yeroo ammaa kana rakkoo hamaaf kan saaxilamaa jiranii fi yookiin ammoo rakkina biyyattii keessa jiruun biyyarraa bahanii biyya Oromaa keessatti dararaan hamaan irra gahaa jiraachuu isaaniitu Oromiyaa miidiyaa teekinooloojiif himan. Akka namni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii fi mee tokko dubbatutti keessumaan iyyuu mootummaan biyya Somaaliyaa yeroo ammaa kana lammiilee Oromoo irratti dhiibbaa kan geessaa jirus yoo ta'u lammiileen keenya ammoo biyyattii keessa jiraachuu yookiin magaalaa Hargeysaa keessa jiraachuu waan dadhabanii jecha magaalaa Basaasoo karaa magaalaa Basaasootti imalaa jiraachuu isaaniitu himamaa jira. Magaalaa Basaasoo irraas keessumaan iyyuu haalli jireenya qaala'insa jireenyaatiif jecha namoonni hedduun ammoo karaa bishaaniitiin biyya Yemenitti kan imalaa jirus yoo ta'u kana dura akkuma yaadannutti biyya Yemen keessatti namni 450 ol ammoo guyyaa tokkotti yookiin mana tokko keessatti ibiddaan gubachuun isaas ni yaadan. Haaluma kanaan ta'ee biyyattii Somaalee keessa erga jiraachuus dadhabee biyya Itoophiyaa keessas jiraachuu eega dadhabee lammiilee Oromootiif carraan isaa maalii kan jedhu gaafii ilmaan Oromoo biyyoota idil addunyaa kan jiraniiti. Haa ta'u rakkoon uummata keenya irra gahaa jiru kun ammoo rakkina biyyattiin keenya ammoo gaaga'insa siyaasaatiin yookiin rakkoo siyaasaatiin walitti bu'iinsi biyyattii keessa jiru lammiilee Oromoo lubbuu hedduu akka qisaasessaa jirutu himamaa jira. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii sagantaan keenya guyyaa addaa kanuma fakkaata sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti horaa bulaa deebanaa.